Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune hordoftoota walaa butuuf jirra jirtu. Himure nanare himure nanare himure. Hayyee hordoftoota walaa butuuf ashamaa jirra jirtu deebine maayikii kennallee qabannee dhufne isin bashannansiifnaa isin bohaarsinaa like share commentii yaada keessan commentii jalatti nu barreessa waan isin bashannansiisu waan isin kolfachiisu jennee waa yaanu tokko tokko qabannee dhufne egaa waan hunda sirreeffannu akkanumatti nu waliin bobbohaara maayikii illee ammaaf kanuma qabna kaameraallee bitanne waan hundayyuu bitannee sirreeffannee nama viidiyoo nu waraabullee fidannee gaafa akkasii dhufne baay'ee isin bashannansiifna ammaaf immoo haaluma amma jirru kanaan dandeettanii nu dhageeffattanii nu wajjin bashannantanii jechuudha. Ammaaf immoo waa'ee dubartiiraa dubbachuu dhufeanii isiin ammoo waan isiin jettu ani hin beeku waanuma dur maanguddoon warri dur haasaan irratti xiqqoo waa daballeeti dubartii tana rabbi eeyinaa sadii uume jedhan. Amma sadeen keessaa sadii kuttee sadii jirti jedhan. Sadeen kutte suni naadhali siifin guddisa addunyaa walitti qabi siifin jabeessa uleedhaan naadhaan siifin obsaa warri jedhu kuteera. Warri ammaaf yemmootu iimoon na janjin ijaazaa siif bu'a na hin caqacaqin bulooksi godha uleedhaan naadhaan sirraa kafaladhaa warra jedhu tafe warra amma hafe kanaan akki jedhaniin itti mandidduu hirkisan jiiduu haasoytuu afaan qalqalaa dhaabattuu afaan balbalaa dhiisi jedhan dhiisuu hin beektu ciisi jedhan ciisuu hin beektu tajilbaan sinsumaa gaadditu ta gororaan ibidda dhaamsitu ta rifeensi gurra hin geenye ta gurraan hin dhageenye heerumtuu imuuf miseen jara ta yaadan ijaartu fooqii dhumti teessan bilookii yennaa warra dursaniin ammoo ni jirti giiftuun daddaftuun barii lafaa dammayxuun qaqqabduu laphee jaarsaa dhiisi jedhan dhiisuu beeyti ciisi jedhan ciisuu beeyti kunuunsituu bultii tajaarsaaf qabdu naasuu boksii manfuu arbi haa baasuu jennaan taamaa ta dursan akkas jennaan jechuudha. Ta dursu yoo ammallee kan jiraatu taate ta dursun garaa nama nyaatti jaarsallee hin kabajjii ciisi yoo ni jedheen ciisuu beeyti dhiisi yoo ni jedheen dhiisuu beeytu kanaafuu ta dursaniin boksii manfuu ta'e nama balleessu san rabbi haa baasuu jennaan. Ta'ammaa tan ammoo ijaartuu yaadan ijaartuu fooqii dhumti teessan bilookii yennaan jaarsi yoo rukutellee sirraa deeffadha dheereebu kanaan akkas jennaan jechuudha. Tarii isiin ammoo dhiiran waan jette yoo qabaatte hin jirullee gara waan dhiiran jedhan dhiira orjinaala maal jettaa waan dhiiran jedhan hin jira. Dhiira waan jedhamoo. Hayyee ta'u dhiira waan jettuun qabdammoo waanuma amma isiin jedhe kana aamin jettee fudhatta. Akkamitti aamin jedhee fudhadha hin qaba'ee. Hayyee maal jechuu feetame maal jetta dhiiran dhiirri maal qabdi. Oshee ashamaa jirru jirtu hordoftoota walaa buutuuf abbaan ufin harku dhakkaan ufin darbu jette Oromoon. Dhiira tana rabbiin akkaataa lamatti uume. Amma lama kuttee lama jirti. Yoo balleesse si gorfadha. Icciitii keessi dhoofadha. Warra jedhutu kute. Warri yoo balleesse gorfadha yoo icciitii keessi dhoofadha jedhu kute. Si warra kute. Warra kute. Warri jiroo. Lamaan amma jiru. Dogongori si rukuta. Icciitii natti ergi poosisi godha. Warra jedhutu hafe. Ka ammaa kanaan akka jedhaniin. Kaafi kanaan maal jettamee warra ammaa kana. Warra ammaa kanaan akka jennu. Kaka kundachii balleessu. Ka kijibaan nama hadheessu. Qabaataa feesbuuka 50. Ka guyyaan ijaazaa buusu 2. Ka guyyaan ijaazaa buusu 2. Ka ciisee shiisha aarsu. Ka dullaan jaartii hiraarsu. Sirriidhaan? Ka dullaan jaartii. Jaartii hiraarsu. Ka boksiin ija nama balleessu. Banni ka dheengaddaa san fa'aa jaartii ka ciisee yeroo balleessu. Fokkataa hin qabne kaayoo. Fokkataa hin qabne kaayoo. Kan taa'ee aara shiishaatiin ijaaru fooqii. Dhufti teessan biloogi jennaan. Biloogitti nu galchine. Nullee biloogitti galchine hayyee hordoftoota walaa buutuu dhiira ayina ala muume jettee isiillee illee shamara akkaataa sadiitti uume sadii jirti jedhee ta sadeen jette isin hime isiillee dhiira akkaataa lamatti uume lamaan jirtu tatarte hidha taafte illee himte
garuu namoota warra taree san keessa jira warra taree sanii mire warra taree san keessa jira ani siillee hin kabalullee ijallee boksiin hin dhahu hin hiraarsulleedha hiraarsu kana jiruun beeku nama viidiyoo kanarratti beekaa akkasitti malee hin beekti warra kutee san keessa jira warra akka kiyyaa akkasii jaartii teessa hin hiraarsina jaartii feesbuuka 50 malee hin banatina jaartillee guyyaatti jaazaan laman buusina kaayoo qabaachuu isin barbaachisaa hordoftoota walaabutu like share comment godhaa yaada keessan comment irratti nu barreessaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti